ufumaas yaadachiisuudhaaf malee waan achi jalatti hin ilaalle garuu as jalatti qabxiiwwan afran tokko walii wajjin ilaalle jechuudha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Seexanni karaa baay'eedhaan akka nuyi wangeela kana hin lallabneef akka nuyi hin hojjenneef waan baay'ee hojjeta. Kana gaafa beeknu garuu kissiin seexanaa yookiin hammeessuun seexanaa kallattii adda addaatiin namootatti fayyadamee gara keenyatti inni darbatu yookiin ittiin nu hammeessu sun kufaa ta'a jechuudha. Hubannoo kana gaafa qabaanne. Kanaaf qabxiiwwan afran tokko gabaabsinee walii wajjin ilaallaa maaliif sababii wangeela dhugaa baanuuf jechuudha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon kadhannee itti fufna. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana immoo fuula keetti argamnee dubbii kee waa'ee labsii wangeelaa barachuudhaaf carraa nuu laatte hundumaaf ulfaadhu. Anis dubbii kana akkan dubbadhuuf yaa Waaqayyo gooftaa akeeka keessa durii sana keessa waan na galchiteef boloonni koossa kan akka dhagaan akeeka kee dursee jiru sana keessa waan galchiteef maqaa Yesuus Kiristoosiin carraan kun naaf obboloota kootiif waan ta'eef galanni siif haa ta'u. Ammas dubbii barannu kan maqaa Yesuusiin sammuun keenya banamee akka nuyi hubachuu dandeenyu. Ayyaanni kee akka nu gargaaru. Iji keenya akka inni banamu. Yaa Waaqayyo maqaa Kiristoos Yesuusiin akka nu gargaartu sin kadhadha. Seexanni karaa kamiinuu sagaleen kun dhaloota bira ga'ee dhaloonni sagalee kana akka inni hin hubanne gochuu hin danda'in. Hojiinsa hamaan maqaa gooftaa Yesuusiin jalaa kan diigame haa ta'u. Dhiiga gooftaa Yesuusiin nu shaffane eenyummaa keenya hunduma dabarsinee sitti kennine Waaqayyo gooftaa nu wajjin ta'e. Maqaan kee kana hundumaaf eebbifamu ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sababoota wangeela dhugaa baanuuf har'a torban 8ffaadha gara goolabuutti dhufaa jirra. Sababoota maaliitiif? Egaa namoonni baay'een yoo nuyi wangeela lallabnu maaliif wangeela lallabdu? Isin mudateen beekuun kun maaliif kan keessan qabattaniittu maaliif hin callifne jedhu. Kanaanis amantoonni tokko dhuguma maaliif mirga namaa tuqaa maaliif mirga namaa dhiibaa jedhanii waan dhugaa fakkaatuun hubannoo sirrii kan hin taane kanaan garuu wangeela ituu lallabin dhiisuu danda'u. Kun waa salphaa miti baazawee. Waa salphaa miti. Kaayyootti waamamne kan nu gachisiisudha. Yeroo baay'ee hin gaafatan calin jettanii maaltu isin dhibee? Abbaa waan barbaadetti yaa amanuu. Oduu akka kana ta'e Waaqayyo maaltu na dhibee oduu jedhee cal jedhee biyyi lafaa kun hin fayyaa. Yesuus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufa ture? Maaltu na dhibee oo barbaadan abadanii oduu jedhee tuusa arrabsanii tuusa reebanii tuusa fannisanii inni garuu waa'ee isaaniitiif waa'ee fayyuu dhala namaatiif Yesuus Kiristoos hamma dhumaatitti waan godhan hin beekanii dhiisiif jedha ture. Yoo dhuguma dhugaa isaanii jedhanii maaltu nu dhibee? Erga gooftaa argannee nuyi callifnee hoo teenye hoo kan jennu hoo ta'ee kuni dogoggoradha jechaadha. Kanaaf dhugaan kun yoo nuu galee maaliif hin dhiiftanii maaltu isin dhibee hin jedhu amma yeroo baay'ee jechuudha. Han jedhan kuni kufaa ta'an biratti fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaaf nuyi garuu sababii wangeela lallabnuuf qabna. Sababii dubbannuuf qabna. Wangeela lallabuudhaaf namoonni sababii aarsaa ta'aniif qabu. Callisaniiti miti. Yoo itti tole lallabanii yoo itti toluu baate kan dhiisan miti. Sababii wangeelaaf jedhanii gatii gurguddaa sababii baasaniif qabu jechaadha. Meegaa sababoota kana keessaa arfan tokko har'a walii wajjin ilaalla. Tokkoffaan abboommi gooftaa waan ta'eefidha. Wangeela lallabuuni abboommi gooftaati. Sagalee Waaqayyoo kun akka inni macaafni qulqulluun nuyiif kiristaanotaaf qajeelfama keenyadha. Kanaaf qajeelfama keenya kan sagalee Waaqayyoo keessa kan jiru in eebbifamta. Waaqayyo dachaa si eebbisa. Waaqayyo diinota keetii ol si qaba, ol si taasisa.
diinota kee irratti Waaqayyo moo'icha siif kenna kan jedhu duwwaa fudhannee karaa biraa immoo kan hojii akka hojjennu kan nu abboomu dhiisuun nuuf hin ta'u. Sagalee Waaqayyo hundumti isaatu kan keenya nu ilaallata. Argitanii kanaafi wangeelli lallabuunis abboommii gooftaa waan ta'eef sagalee Waaqayyoo keessatti caafamee waan jiruuf dhaloota irraa dhalootatti daddarbaa waan deemuuf dubbiin isaa waan hin jijjiiramneef gooftaan yeroo biyya lafaa irra deddeebi'u argitanii wangeelicha kana akka lallabaniif bartootatti adaraa kana yoo kenneyyuu sagalichi waan hin darbineef laftiif samiin darbullee hin darbu dubbiin koo waan jedhuuf arras kan hojjetu waan ta'eef dhugaa waan ta'eef nuyis bara jirru kanatti namoonni wangeela ittiin lallabamne namoonni wangeela hin dhageenye waan jiraniif nu ilaallata jechuudha. Sagaleen yeroo sana dubbatame barri irra kan darbe miti. Dhaloota irra jiruufis abboommiidha haaraadha jechuudha. Abboommiidha oo'aadha. Arras ni hojjeta. Dhaloota bori jirus bori darbee dhufu biratti sin hojjeta. Hamma gooftaan deebi'ee gara biyya lafaa kanatti deebi'ee dhufutti jechaadha. Kanaaf wangeela gaafa lallabdu waldaan kiristaanaa wangeela gaafa lallabdu abboommii gooftaatu hojiirra oolchaatti. Deebii kennaa jirra jechuudha. Akka dhuunfaatti ta'u akka gareetti waldaadhaan ta'u wangeela lallabuu keessaa qooda gaafa qabaannu waan sagaleen Waaqayyoo godhaa nuun jedhe sana raawwadhaa nuun jedhe sana raawwachaa jira jechaadha. Kanaaf warra gaafii kana nu gaafataniif deebiin isaa maaliif oliif gad deemtanitti akka Feesbuukidhaan takka Waatsaappiidhaan maaluma tabasaasnitti fide duraan immoo kan nu gachisiisuudhaafi nam tokko gara gooftaa yoo fidan birrii 50 argatu jedhanii maqaa wadheessaa turan. Arras yoo nuyi wangeela lallabne karaa kamuu ispoonsara qabu. Yoo isa kana dubbatan yoo isa kana godhan duubaan kan isaan gargaaru jira. Kanaaf dhama'u jedhanii akka waan nuyi horii argachuudhaaf lafa kanarratti horii argachuudhaaf jennee wangeela lallabnutti dubbachuudhaan nu qaanessuudhaaf akka nu sodaannuuf yaalii baay'ee godhu. Nuyi garuu faayidaa biyya lafaatiif miti. Karaa kamiiniif ispoonsara waan qabnuuf miti. Yoo ta'e illee ispoonsarri keenya gooftaadha. Ani hamma dhuma baricha si wajjinan jira kan jedhe kan nu gargaaru jechuudha. Karaa hundumatti sagalee kan nu kennu, ayyaana kan nu kennu, kan nu baay'isu, akka lallabnu kan taasisu, mul'ata kan nu kennu, kallattii kan nutti agarsiisu isadha yoo ta'e illee ispoonsarri keenya. Innaa sababoota jiran keessaa inni tokko abboommii gooftaati. Inni kunis macaafa qulqulluu irra jira. Maatewos 28:19 amma 20 kan jiru. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa'edha. Saba hundumaa. Kaayyoon isaa, fedhiin isaa sabni hundumtuu bartoota isaa akka ta'anidha. Bartoota gooftaa akka ta'anidha. Kunis immoo akkuma Yohaannis 3:16 irratti ilma isaatti kan amanu hunduu haa fayyuufi haa baduuf miti. Firdii bara baraa jalaa haa ba'uufi kaayyoon Waaqayyoo kana. Akkasuma immoo akkuma Xiimotewos irra jira Waaqayyo namni hundumtuu dhugaa beekuu biraa akka ga'u hin fedha hin barbaada akkuma jedhu sana yaada Waaqayyoo bira jiruudha inni kun. Hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Macaafa qulqulluu keessa kan hundumaadha. Kunoo ani amma immoo hamma dhuma barichaatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira isaaniin jedheedha. Gooftaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedheen jechuudha bartootaan. Abboommiin kun nuunis nu ilaallata jechuudha. Kanaaf macaafi qulqulluu ani qajeelfama koo godhadhee deemu waldaan kiristaanaa qajeelfama ishii godhattee deemtu kana abbooma. Kana abbooma. Kanaaf kana hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Yookiin immoo feeriidha jechuudha. Malee akka namoonni nuun jedhan miti. Maaliif lallabdu? Faayidaa maal duubaa qabdu? Maal argattu? Advaanteejiin isaa maal?
ni gaaffii gaafatanii kanadha jechuudha. Kun yoonuu galee gaaffiin akkasii sun kufaadha. Akkuma kana Maarqos 16:15 irratti inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumattis wangeela lallabaa. Uumama hundumatti. Kanaaf wangeelli nuyi lallabnu kun wangeela daangaa qabu miti. Ni galee miti. Saba wayiitti lallabnee saba wayii kan dhiisnu, iddoo wayiitti lallabnee iddoo wayiitti kan dhiisnu miti. Garuu hundumti keenya humna murtaa'aa, riisoosii murtaa'aa waan qabnuuf hamma Waaqayyo nu gargaaree fi Waaqayyo nu deemsisee deemnaa jechuudha. Amma Waaqayyo nu fiigsisee fiignaa jechuudha. Haa ta'u malee garuu nurri mootii muti. Maanna'u roobootii muti reemootiidhaa Waaqayyo asiif achi kan nu godhu. Duggicha erga nutti mee fedhii hin qabna. Waan Waaqayyo waan nu gale sana hojiirra oolchuudhaaf itti adeemuun nurra jira jechuudha. Yoo san ta'uu baate garuu dhibaa'oo ta'uu dandeenya. Maal rakkina qabaatu. Garuu gaafa nuyi kaanee Waaqayyo waan nu barbaachisu nu godheetu deemaa nuun jedha. Eeliyaas yeroo dadhabe fakkeenyaaf waa'ee wangeela lallabuu yoo wal qabachuu baate iyyuu Eeliyaas dadhabee gaafa ciisu Waaqayyo waan nyaatu kennee fi erga nyaatee booda ka'ii adeemee. Akkuma kana hojii afuuraa kana hojii wangeela lallabuu kanaafis waan nu barbaachisu gaafa nuyi kaanu waldaan kiristaanaa gaafa kaatu Waaqayyo waan barbaachisu hin kennaaf. Deemii ittiin jedha jechuudha. Kanaaf abboommi gooftaa waan ta'eef waldaan kiristaanaa immoo adda durummaadhaan kan raawwattu abboommi gooftaati. Wangeela lallabuun immoo isa jechuudha. Lammaffaanii maaliif wangeela lallabnaa? Sammuu warra hin amananii seexanni waan jaamsee jiruuf. Sammuu warra hin amananii warra gooftaa hin beekinii seexanni akka isaan dhugaa hin beekne akka isaan waa addan baafanne jaamsee waan jiruuf isaaniif ibsuudhaaf. Sagalee Waaqayyo waan maal jedhuuf isin ifa biyya lafaati. Isin soogidda lafaati waan jedhuuf jechuudha. Fakkeenyaaf namoota dadhaboo umuriidhaan deeman yoo manaa qabaattan galgala yoo isaan gara mana fincaanii deemuuf jedhan suuteettanii harka isaanii qabdanii fuuldura isaanii duratti maal gootu ibsaa ibsitu sirriitti. Maaliif akka itti mul'atu iji isaanii dadhabee jira waan ta'eef. Argitanii iji isaanii dadhabee jira waan ta'eef gufurra akka hin baane iddoo deemuun isaan irra jiru sana seeraan akka deeman. Aloonni baay'een waan Waaqayyoon waaqeffatan itti fakkaata. Maqaa Waaqayyoo hin waamu kallattii adda addaatiin hin deeman. Haa ta'u malee garuu gooftaan akkuma jedhee ani karaadha dhugaadha jireenya jedheera miti. Anaan malee namu gara abbaa hin dhufu waan jedheefi daandii sana itti agarsiisna nama namootatti. Seexanni jaamsee jira. Machi namni ijaan hin agarree abdiin kutatu qaqqabatee in adeema. Deemsa sirrii garuu in adeemu beektu miti. Maalit ijumti foonii isaanii kun amma kan qabame in deemu kan muuxannoo qaban jiru kan hin qabne jiru muuxannoo hin qabanaa jennuuti qaqqabachaa garuu waa inuma deemu garuu deemsa sirrii biti kan deemu manuma keessatti ibsaa yoo bade manuma keessatti koo waan agartani mi'uma keessan irra babbaatu so aloonni baay'een akkasitti akka jiraatu daandii Waaqayyo wajjiniin karaa itti wal bira ga'an akka isaaniin agarre garuu cal jedhanii akkasumatti Waaqayyoon barbaacha inni kan gadaamii keessa inni kan miila duwwaa deemuudhaan gaara tabba ba'uudhaan inni kan iddoo adda addaa deemuudhaan inni kan guyyaatti si'a meeqa sagaduudhaan waan adda addaa gochuudhaan inni kan sansalataan of tatarsaasuudhaan kun hunduu karaadha jedhanii waa yaadanii macaafni qulqulluun garuu inni karaadhaan jedhu kanaaf karaa kootiin jedhe karaa kootiin abbaa wajjin wal arga namni abbaa bira ga'a namni waan jedhuuf Kiristoosin lallabna jenneerra wangeela keessatti namoonni Kiristoosin gaafa argan gaafa isiniin jedhu nu Kiristoosin ni amana jechuu isaanii duwwaa miti isammaa warri fannisan sun ijaaniyyuu arganiiru nullee dubbii barreeffame sagalee barreeffame kanaan amanne miti
Hafuurri qulqulluun keessa keenyatti konfarmi nuu godhe. Garuu isaan immoo Yesuusin ijaan arganiiru. Yesuus kun isa kam akka ta'e garuu hubachuu hin dandeenye. Akkuma kana ammas namoonni suura isaa waraqaa irratti ka'anii kunoo isa kana jechuu danda'u ta'a. Kunoo isa macaafa qulqulluu irra jiru kanatti hin amanna jechuu danda'u ta'a. Hin adeemne. Isarra kan darbe Kiristoosiin akkuma eenyummaa isaatti isuma dhugaasan akka arganiif Kiristoosin sirriitti inni eenyu Kiristoos kun eenyunni Kiristoos kun maal nuu godhe? Mucaa tokko gaafii hin gaafadhe fannoo masqalii qabda miti mormarraa hin jedheen dhugaan isin jedha. Maala fannoon kun hiikan isaa naan hin beeku naan jedhe. Isuma dhugaan isin itti hima. Maal amanta jennaan ani qaalus miti garuu bataskaan yeroo tokko deemaa jedhe. Maalumaaf mee mallattoo dhumti fannoo kun jenne dhugaan isin hin jedha. Ammanni kun nama jalaa waan dhokatu miti. Baay'een isaanii jechuudha. Eega ta'e mallattoo Kiristoos kan irratti fannifame ta'uu isaatiillee hin beekan jechuudha. Waanuma namni godheef godha. Namootatti dhugaa sana agarsiisuu waan qabu. Sammuun dhalootaa qabame waan jiruuf. Kanas sagalee Waaqayyoo kan nutti himu lammaffaa Qorontos 4:3-4 akkanadha. Wangeelli nu lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugameedha. In lallabna ishii. Inni hamaan Waaqayyicha bara si'anaa kan ta'e yaada warra hin amaniin sanaa jaamseera jedha. Yaada warra eenyu hin amaniin sana jaamsee jechuun cuphee akka isaanii nagaru. Jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Argitanii fakkaattii eenyu Waaqayyo wangeela keessaa ibsu sana. Wangeelli salphaa miti. Fakkaattii Waaqayyo isa wangeela keessaa ibsu sana bifa Kiristoos. Waaqayyo namni argee hin jiru miti. Ilma isaa tokkichatu garuu isa mul'ise. Inni anaan kan na arge abbaa argeera. I think Thomas natti fakkaate nutti agarsiise innaani. Ayi kana argite abbaa argite. Waaqayyo isa keessaa mul'ata. Kiristoos keessaa mul'ata. Garuu isa sana akkan agarreef. Argite? Fakkaattii Waaqayyo wangeela keessaa waan ibsuuf wangeelicha kan sirriitti wangeelli eenyu Kiristoos jenneerra isumatu lallabame jenneerra miti akka hubataniif iji namoota akka banamuuf maal goona jechuudha. Namoota irraa cufaa banuudhaaf argite golgaa ija namaatti seexanni godhee jiru sana golgee jiru sana kaasuudhaaf wangeela kana isa ibsu kana itti himnaa jechaadha. Sadaffaanii waa'ee lubbuu baduu waan itti gaafatamnuuf. Waa'ee lubbuu baduu amma nuyi gooftaa beekneerra. Gooftaa beekneerraa garuu bitaa mirga keenyaa lubbuun hin bada. Hamma danda'amaa ta'e karaa keenya ga'ee keenya ba'uun itti nurra jiru carelessly akkasumatti hin deddeebine yoo ta'e nutti hin dhaga'amu yoo ta'e maqaa waldaa duwwaa qabaanne akkasumatti jiraanna yoo ta'e kuni waan ta'u miti. Maalumallee kakuu boofaa keessa ta'us jaala garaa Hisqeel maalatti waa Waaqayyo garaa Hisqeel dubbate tokko walii wajjin ilaalla. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 3:18 yommuu ani nama jallaadhaan ati dhugumaan hin duuta jedhuun ati immoo yoo isa of eeggachiisuu dhaabatte karaa isaa isa jallaa irraas deebi'ee akka fayyuuf yoo itti himuu dhaabatte namni jallaan sun yakka isaatiin hin du'a. Ani immoo dhiiga isaa harka kee keessaa nan barbaada jedha. Kuni bara kakuu moofaa keessa Waaqayyo karaa Hisqeel kan dubbatedha. Namichi jallaadha. Ani jallaadha dheeraan, ati cubbamaadha dheeraan. Garuu yoo namicha kana
itti himtee gorsitee akka namichi deebi'u yoo godhuu baatte namichis cubbuu isaatii yoo du'e dhiiga isaa harka kee keessa. Macaafni qulqulluun namni ilma waaqayyootti hin amanne firdii jala akka jiru Kiristoosiin kan hin qabne jireenya akka hin qabne amma nutti himaa jira. Hin beekne naannoo keenya kan jiran nu marsanii kan jiran gooftaa kan hin beekne Kiristoosiin kan hin qabne jireenya akka hin qabne beektu miti. Nu ikkoo karaa gooftaa gaafa dhufnu du'a keessaa baane maal du'a kam keessa du'a hafuuraa keessaa baane kaaniin. Maaliif duraanii waaqayyo irraa adda baanedha. Baay'isawee du'a hafuuraa jechuun waaqayyo irraa adda ba'uudha. Nuyi sababii cubbuu keenyaatiif sababii waaqayyoon hin beekneef waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeenyu. Isa waaqessuu hin dandeenyu. Waaqayyo hafuuraa kan waaqeffatamus dhugaadhaaf hafuuraa miti. Nuyi garuu hafuuraa miti kan waaqessinu. Barteedhumaa waanuma namoonni godhan gochaa turre raawwachaa turre. Innaa du'oota turre. Ammas namoonni gooftaa hin qabne akkasi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 naannoo lakkoofsa 16 immoo gaafa dhaqxanii ilaaltanii 17 ammayyuutti faradameeraadha maqaa ilma waaqayyo tokkichaatiin waan hin amanne. ስለዚህ isatti kan hin amanne itti faradamaadha. Jireenya bara baraa hin argatuudha. Kanaaf namoota yakka keessa jiranii wallaalummaadhaan du'a jala jiran kana koottaa du'a jalaa ba'a jennee wangeela itti himuun nu barbaachisa. Yoo ta'u baate garuu waaqayyo callisuu keenyatti hin gammadu. Paawulos inda'u maal jedheera wangeela yoo lallabuu baadhe anaaf wayyoo jedhe. Barumsa keenya darbe keessatti kutaa meeqaffaa akka ta'e yaadadhu malee kaasee jira sagan. Wangeela yoo lallabuu baadhe anaaf wayyoo maaliif itti waamameen jira. Adaraatu anarra kaa'amee jira. Adaraan natti kennamee jira. Bakkee biraatti immoo maal jedhaa Roomee 1:18 irratti ani saba hundumaafuu warra Giriikotaa fi warra Giriikota hin ta'iniifis warra beektotaa fi warra wallaalotaaf kanan itti gaafatamu gatiitu ana irra jira jedha. Gatiitu ana irra jira. Amma adaraan kun nutti kenname. Yesuus lafarra deebi'ee waan gochuu qabu hundumaa xumuree darbeera. Ixaan kun amma nurratti ba'eera jechuudha. Fayyuu duwwaadhaaf oduu hin taane wangeelas lallabuudhaaf dubbichas dubbachuudhaaf karaa hundumaan Kiristoosin mul'isuudhaaf Kiristoosin calaqqisiisuudhaaf jechuudha. Yoo kana hin goonu ta'e garuu waaqayyo anaa fi isinitti hin gammadu. Nutti hin gammadu jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabnaa? Wangeela lallabuu qabnaadha ammas. Dubbachuu qabnaa. Deeggaruu qabnaa. Karaatti wangeela lallabamu karaa kamiinuu waan dandeenyu gochuu qabna. Inni arfaffaan ulfinaa fi gatii waan qabuuf wangeela lallabuun ulfina kana dura kutaa sadaffaa keessatti wangeela lallabuun ulfinaa. Yesuus ofii isaatii lallabeera. Isa dura immoo eenyu lallabeera? Yohaannis cuuphaan lallabeera. Ulfinaa. Bartoonni lallabaniiru. Phaawulos fa'aa lallabaniiru. Ulfinaa. Yeroo namoonni isaan reeban isaan garuu kolfaa gammadaa gadi ba'ani. Maaliif wangeelli lallabuun ulfina waan ta'eef. Uleenis jiraatu, rakkinni jiraatu, beelli jiraatu ulfina. Akkuma sana immoo goonfoos kan nama argachiisudha. Argitanii? Filiphisius 4:4 irra maal jedha? Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu gammachuu koo fi goonfoo ulfinaa koo michoota koos gooftatti jabaadhaa dhaabadhaa. Maal jedhaani? Goonfoo gammachuu kooti. Goonfoo ulfinaa kooti isinidha. Akkamitti goonfoo ta'uu fi danda'uttanii yaaddu isin? Sabi kun saba inni tajaajiludha. ስለዚህ isaaf ulfinni saba tajaajilu sanarraa horii argachuu miti beekaa. Isaanumatu sabuma sanatu kara gooftatti dhiyaachuu isaaniitiin gooftaa beekuu isaaniitiin warra mootummaa waaqayyoo dhaalan ta'uu isaaniitiin goonfoo isaan jechuudha ulfina isaati. Caalatti yaadi kuni kan ifanuu ta'u tokkoffaa Tasalonqee 2:19 abdiin keenya gammachuun keenyadha.
gonfoon nuyi dhufa gooftaa keenya Yesuusitti ittiin isa dura dhaabanne of janyu isin malee eenyuree jedha. Isintu gonfoo keenyaadha. Gaafa gooftaan dhufu koo nuyi gaafa ol butamnu fooqii lafarraa qabnu wanni lafarraa qabnu makiinaan wanni hundumtuu hin hafa. Garuu gaafa sana gooftaa fuuldura dhaabanne kan ittiin of janyu isinidha. Warri amma nu isin tajaajille kara gooftaatti kan isin finne dukkana keessaa kan isin baasne isinii. Gatiin keenya kan herreegamu isaaniidha. Gonfoon salphaatti namaan kennamu namni hundumti keenya gooftaa waan amanneef jireenya bara baraa hin argan. Gonfoo argachuun garuu akkas miti. Gonfoo argachuu garuu nama hundumaaf nama amaneef miti. Akkamitti I don't know. Walitti dhufna ta'ee hin beeku mata duree sanaan malee gonfoowwan badhaasonni yookiin gonfoon 5 akka jiran kan gosa adda addaa sagalee Waaqayyoon hubachiisa. Sana keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Isa kana. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf dhufa gooftaatti isa dura dhaabannee kan ittiin of janyu isinidha. Kasi ulfinaa jechuudha. Yeroo gooftaan dhufee warra kan saataan ol fudhatu sana yeroo gooftaan dhufu sana Phaawulos faammoo maal qabu warra barsiisan warra dhaaban warra gara gooftaa qaban. Kanaaf tajaajila keenya keessatti akka ulfinaatti nuyi kan itti lakkaa'annu hojii Waaqayyoo isa hojjennu kanadha. Namoota dhugumaan gara gooftaa fiduudha. Namoota dhugumaan mana Waaqayyoo keessa akka dhaabatan gochuudha. Kana jechuudha. Kanallee hubachuun nurra jira jechaadha. Kanaaf egaa gabaabaatti sababoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Karaa koolee wajjin kan ilaallu garuu kana. Gabaabaatti boommi gooftaa waan ta'eef namoota seexanni ukkaamsee waan jiruuf qabee waan jiruuf wangeelli sammuu namaa waan ibsu waa'ee lubbuu baduuf waan itti gaafatamu akkasumas ulfinaa fi gatii waan qabuuf wangeelicha lallabna jechuudha. Kanaaf obboloota koo wangeelaaf jettanii gatiin isin baastan salphaa miti jechuudha. Akkuma kana dura isiniin jedhee kallattii adda addaatiin karaa danda'amu wangeela kana kan lallabdan yoo ta'e kadhannaadhaan kan deeggartan yoo ta'e qabeenyaa keessanii kan deeggartan yoo ta'e sochii isin sochaatan sanatti dhimma ba'ee Waaqayyo hojii hojjeta. Jalqaba irratti olii hojiin dubbanneerra Waaqayyo laga galaana diimaa addaan hiruu hin danda'a. Garuu Museefaa harka keessan yookaan immoo ulee harkaa qabdan irratti diriirsaatti hin jedhe. Akkasuma Yordaanosiin hiruu hin danda'a. Luboonni keessa haa dhaabatan miila isaanii keessa haa seenan jedhe. Ilaala እግዚአብሔር akka barbaade gochuu hin danda'a. Gin sochii keenya eega barbaade immoo haa ta'u. Kunis immoo gatiitti nu herreegama jechuudha. Kanaaf jabaadhaa karaa nu danda'ame hundumaa wangeela lallabna. Gooftaan anaaf isiniif jabina nuuf haa kennu. Gooftaan hunduma keessan isin haa eebbisu eebbifamaa. Gaaffii yaada yoo qabaattan welkaam lakkoofsa